yeroo saafitatee namoo asirraa ka'aa fagoo miti deemsi boriif iftaan ta'a namoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Zeenuu Tuub hunda keessanuu baga rabbiin sa'aatii kanaan isin gahe. Kanumatti aansuun gaddanatti dhagahame inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Obboleettii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu Hayaat Tuub gara fuula rabbii deemtee gadda guddannatti dhagahame. Wallaahi rabbiin jannataan isii haa gammachiisu. Hedduu tokko qalbiin nama cabte jechuudha obboleeyyan tiyya. Kanarraa maal akka barannu dhaamsa gabaabduu wayii qabadhee isinii dhiyaadhe inshaallah. Obboleeyyan tiyya wallaahi guyyaan Hayaatitti dhufte tuni nu birallee dhufurraa hin ooltu jechuudha. Kuni beekamaadha obboleeyyan akiraa. Wallaahi ni dhufti guyyaan har'a taatii. Amma sakandii tana keessatti taatii, boru taatii, bara dhufu taatii, barana taatii. Wallaahi namni beeku tokko illee hin jiru jechuudha. Tokko obboleeyyan akiraa bar duniyaa tana akka nama imaltuu keessa dabraa jiruutti itti keessa jiradha jedhan. Kanaaf obboleeyyan tiyya wallaahi duuti Hayaatitti har'a dhufte tun nurrallee ni jirtii beeknee gara rabbii keenyaa haa deebinu obboleeyyan akiraa. Gara rabbii keenyaa haa deebinu, rabbii keenyaa haa kadhannu, quraana haa qaraanu, salaata keenyaa haa jabeeffannu. Namni hin salaanne jechuudha kaafiraan garaagarummaa takka illee hin qabu jechaadha obboleeyyanti. Wanni garaagarummaan islaamatii fi kaafiraa maali yoo isin jedhan salaata qofa jechuudha. Namni kalimaa laa ilaaha illallah jettu tana raggaasisee salaata rabbii jabeeffachuudha. Yoo kun hin jiraatin kaafiraa fi namni maqaan islaamaa garaagarummaan isaa tasuma hin jirtu jechuudha. Maqaan islaamummaa faayidaa takka illee hin qabdu. Kasaaraa jechuudha. Kanaafuu obboleettii teenya Hayaatu rabbiin jannataan isii haa gammachiisu. Mana isii kan dhugaa kan namuu irraa hin hafne kan namuu itti deemaa jiru kan hundi keenya dhaqurraa booda hin deebine jechuudha. Hundi keenya fuulli keenya achi deemaa jira jechuudha. Azalli nutti as deemti umuriin keenya achi deema. Akkanumatti obboleeyyan tiyyaa yoo guyyaan 6-7 nu hafe yoo har'a irraa fixne guyyaa 6tti deebiti. Yoo boru irraa fixne guyyaa 5tti deebiti. Akkanuma jechuudha. Wallaahi laziim akkanumatti asii achi. Azalli immoo nutti as deema umriin keenya achi deema jechuudha. Kanaaf waan har'a Hayaatitti dhufe kana nutti illee ni dhufaa nama beekee gara rabbii ofii deebi'u rabbi nu haa taasisu. Inshaallah wanti biraa hin mootu kan nama gaddisiisu. Yoo fakkeenyaaf ahlii kee haa ta'uu, nama ati jaalattu haa ta'uu, nama sirriitti beektu haa ta'uu, yoo amrii ta'e guyyaa 2-3 namuu akka nama salaatullee tattahee akka nama rabbi sodaatu ta'a. Akka nama argitee tuni natti dhuftii beekee gara rabbii deebi'uu tahee gaafa guyyaa 2-3 bakkuma ofiititti deebi'a jechuudha. Kuni hin barbaachisu obboleeyyan tiyya. Yoo rabbitti amanne dhuguma rabbiin sobuu wayitaati. Abadan hin taatu jechuudha. Rabbiin sobuun hin taatu. Rabbiin sobuu waan hin taaneef sobuu hin dandeettu jechaadha. Subhaanallah. Maaliifuu akka nama salaatu gootee eegasii bakkee teetitti deebi'uun kuni uf sobuudha malee rabbi sobuu miti. Maaliifuu waan sii qopheesse rabbiin aalamaa qopheessee jira. Ati wallaahi yoo ati khayrii dalayde jazaan khayrii maan sii deebi'a. Yoo ati sharrii dalayde illee jazaan sharrii maan sii deebi'a jechuudha. Obboleeyyan tiyya qabrii tana namni irraa hafu tokkollee hin jiru. Deema jirre jechuudha gara qabriin hundi keenya. Namni ati har'a kaasatan dubartiin jechuudha akkatti qaamatti huccuu maxxansitee dirattee tokko irraa miidiyaa adda addaa irraa dhiira waan isaa hin beeyne. Aslan dubartii dhiirri hundumtuu ajnabiidha. Waan jaarsa isii abbaa isii obboleeyyan isii akaakoo abbeerotaa fi eessummaa hin ta'e hundi ajnabiidha. Kanaafuu kana harka qabattee wajjin daannastee akka argite taatu gaafa fuula rabbii dhayxe waan rabbii guddatti himattu. Wallaahu a'lam rabbii guddateetu beeka. Kanaafuu sattirii ofirraa fuutee satti rabbiin sattaradhaa nuun jedhe quraana suuraa ahzaabban ilaalladhu obboleettiitii. Rabbiin achi keessatti qaama keessan sattaradhaa nuun jedhe. Qaama keessan sattaradhaa yaa dubartii yaa nabiyyii kiyya jedheen yaa nabiyyii kiyya dubara teetiin jedhi
dubartoota teetillee hin jedhi. Dubartoota rabbitti amanan dubartii muuminaatillee hin jedhi jedheen jechuudha suuraa ahzaab keessatti. Jedhiin sattaradhaa jedhiin jalabiiba uffadhaa jedhiin itti himi jedheen nutti himee jira ergamaan rabbii risaalaa samirraa itti buute nu biraan ga'ee jira. Garuu nu lafatti dhiinnee akkatti huccuu qaama keenyatti maxxanu dirannee dhiira wajjin akkatti miidiyaarra of oolchinee qilleensarra of oolchinee waan arginu godhannu yaa wallaahi fuula rabbii gaafa dhaqxa waan isin himattan rabbii aalama qofatu beeka jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan tiyya lakkisaa xiqqaa guddaa lakkisama isiniin jedha. Lakkisaa of sattaraa. Lakkisaa rabbii keessan sodaadhaa. Lakkisaa gara rabbii deebi'aa. Wallaahi taharra obboleettii teenatti dhufte tun nutti illee dhufuuf jirti. Sihii akkasitti uffata babbareedaa diratee uffata jismitti si maxxanu silaa kan mana keessatti yoo abbaa warraa qabaatte abbaa warraa kee qofaaf dirattu gadiin baatee aalama duniyaa aalama miidiyaa aalama bar nama tokkoo mi nama lamaa mi bar nama qabalee takkaa miti barka silaa obboleettii akiraa bar duniyaa guutuu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wallaahi subhaan allah rabbummaan rahmata nu haa godhu. Kanaaf rabbi sattirii nutti haa qabu. Rabbiin nu haa sattaru. Lakkisama isiniin jedha. Ustaazonni keenya xiqqaa guddaan warri argitee rabbiin waa barsiise. Isinumatti iyya. Isinumatti iyya. Walaakin hin dhageettan. Ragaa fi beeka isaan. Isaa wallaahi guyyaa qiyaamaa rabbiin jechuudha. Hin dhageenne. Isiniin jedhee wanni isin gaafatu akka ati hin dhagahin wallaaleetii miti rabbiin deebii kee ilaaluufi malee. Hin dhageenye isin jedha. Kijibuun hin jiru. Afaan kee lugaamamee afaan kee hodhamee yoo san harka keetiin haasofta. Jismii keetiin haasofta. Jismiin si haasaa jechuudha. Siigala. Kanaaf akka asirratti kijiban kun hin jiru. Qabrii dukkana adda galta. Dhiirri ati wajjin daannastu sun ka wajjin waan argite taatu sun ka wajjin argitee biraankii yoo jette dhiira waan isaa hin beekne ka rabbiin irraa fagaadhu siin jedhe wajjin biraankii jettee akka silaa jaarsaaf jaartii taatee inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbiin guddaan maal akkasiin jedhu atummaa dhuuf gama gam ilaali jechuudha. Kanaaf rabbiin isinaa sattaru sattaradha. Obboleeyyan tiyya akka rabbiin deemaa nuun jedhetti deema. Lakkisaa azaaba rabbiitiif jismii keessan bareedaa rabbiin dhohifadhaa isiniin jedhe kana azaabaaf of hin qopheessina. Azaabaaf of qopheessaa jirtanii azaabaaf of hin qopheessina. Lakkisaa. Hima dhageettan gorsa nama hundaatu walaakin wallaahi akkuma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam aayaa takkamaan taane narraa gayaanii jedhe san hunduu isinumaan gahaa jira jechuudha. Isinumaan walaakin dhagayaa hin jirtan itti dalagaa hin jirtan diddan mataa jabaattanu jabaachuu baattanu akhirri keessan akira. Walaakin guyyaa haati nama hin baasne guyyaa abbaan nama hin baasne guyyaa ilmoon ati ofii dhalte waasii hin goone guyyaa santu nu fuuldura jira. Guyyaa oydaa maashar guyyaa namni sittirii malee ati duniyaa gubbarratti maa sittirii malee dhaabbatta guyyaa qiyaamatu ganaa rabbiin sittirii malee si dhaaba. Lakki. Kanaafuu obboleeyyan tiyya warroonni dhiirallee rabbii keessan sodaadhaa. Gara rabbii deebi'a. Lakkisaa. Waan hin taane waan rabbiin itti isin hin ajajin irraa goraa. Rabbii keessan sodaadhaa. Salaata keessan jabeeffadhaa. Ummata rabbiin wallaahi laziim dagatee waan arge godhatu kana gorsaa karatti deebisa. Akkuma bira jirtanii yaa obboleettii tiyya. Obboleettii teessan azaabaaf hin qopheessina. Obboleessa keessan azaabaaf hin qopheessina. Lakki obboleettii tiyya akka kun sin fayyadu. Yaa obboleettii islaamaati obboleettii tiyya jedhiini dhaame haa diddu. Atillee obboleettii tiyya obboleessa keetii dhaame haa didu. Maaliifuu ragaadha kun jechuudha. Guyyaa qiyaamaa waan aalatu hin qabu lubbuu ofii malee jechuudha. Rabbiin wanni nabiyyoota nutti ergeef maaliif? Wallaahi haa obboleeyyanti akka nuti
waa hin dhaalanneef. Yaa rabbii kiyya lakki ergamtoota nutti hin ergine hin dhageenye jechuu hin dandeettu. Maaliifuu ergamtoonni kunoo ummata duraanittillee ummata ammaattillee ergamaan akhiraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nutti dhufee waa hunda nu barsiisee kaan irraa kaanitti taree akkatti warri rabbiin argitee istiqaamaa kenneef diinii ofii dalagataa rabbii ofii sodaata jechuudha. Garuu warri didemmoo waan aalatu hin qabu. Lubbuu ofii malee guyyaa qiyaamaa wanni inni aalatu takkallee hin jirtu. Kanaafuu lubbuu mateessantu ragaa isinirratti bahe. Afaan kun isin hodhama guyyaa san harkaan haasoftan. Jismii keessantu haasa. Kanaaf rabbi keessan sodaadha. Taarraa ayaatitti dhufte tuni isinirraa hin ooltu. Wallaahi isinirraa hin ooltu. Bakka teessanitti hin dacha'ina. Rabbi sodaadha. Rabbiin inshaallah imaana nu haa kennu. Rabbiin sodaa isaa nu haa kennu. Rabbiin gad nu haa dhaabu. Istiqaamaa nu haa kennu. Karatti nu haa deebisu. Kararra hin jiru rabbi karatti nu haa deebisu. Rabbiin kararratti nu haa deebisu. Wallaahi laziim obboleeyyan tiyya dogongora keessaa bahaa. Rabbii keessaa. Rabbiin immoo tooban maftuuha jechuudha. Gara rabbii yoo deebitan rabbiin isinirraa qeebala. Hamtuu dalaydan hunda gara rabbii yoo toibattan yoo itti deebuu baattan yoo dhugumaan murattan dilee sanirra rabbiin isinii dhiisa jechuudha. Kanaafuu aguma yoo mitii sila haga ilaa yoomal qiyaamatitti maxxanni mucuu dirattanii dhiirumaa wajjin dhiirti dubartii wajjin akkanuma miidiyaa qilleensumarraa farfamuu yoo taate wallaahi fuula rabbii waan jettanii dhaabattan waan jennee fuula rabbii dhaabannu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu lakkisaa haga yoo miti sila maa hin guddanne an jedha maa nama guddaa hin taane maa rabbiin hin sodaanne maa ofii hin beeyne maa boroof siinqii wayii waliin kaa'anne maa jedhee yaanni ilmi namaa rabbii wanni aqlee nutti kennee maatii yaannu fi horii nu godhuu wallaalle horii waa hin beeyne abboo horii nu akka itti dheedu akka itti marga dheedu beeku. Horii nu marga goggogaa yoo asitti arge kana bira taree marga jiidhaa dheeduuf deema marga bareedaa jechuudha. Samtuna quufu